abbaan keenya hawaa si barsiisu si janaa jedhullee natti hin dhiisu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Jaalallee Entertainment. Har'aas barumsa keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nu faana turaa isiniin jechaa barnoota keenya har'aa barnoota histirii kutaa 12ffaa lesson 7 irratti kan argamu The Birth of Eritrea as an Italian colony kan jedhudha. Kana jechuun immoo dhalachuu Eritiriyaan akkamitti kolonii xaaliyaanii jalatti hoogganamaa akka turtee fi akkasuma sababni isiin Itoophiyaa irraan kophatti osuma mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamaa turtuu xaaliyaaniidhaan to'atamte xaaliyaan jala turuu dandeesse kan jedhu mata duree kana jalatti lafa kaa'ee jira. It is often claimed that the Treaty of Wucaalee jedha. Kana jechuun yeroo baay'ee waliigaltee Wucaalee kan Minilikii fi ergamaa xaaliyaanii signed between Minilik and the Italian envoy Count Pietro Antonio on May 2, 1889 jedha. Kana jechuun waliigaltee Wucaalee kan Minilikii fi ergamaa xaaliyaanii kan maqaan isaa Count Pietro Antonio jedhamu gidduutti caamsaa 2 yookaan ji'a Meey 2 1889 mallattaa'ee waa'ee waliigaltee sanii paartikulaarii jedha. Keessumattuu Article 3 directly lead to the creation of the Italian colony of Eritrea jedha. Waliigaltee san keessaa keewwanni sadaffaan kallattii kolonii xaaliyaanii Eritrea akka uumamu taasisee himama jechuudha seenaa irratti. But the Wucaalee Treaty was preceded by long years of Italo-Shawaan friendship jedha. Garuu immoo waliigalteen Wucaalee kuni waggoota dheeraadhaaf michummaa xaaliyaanii fi shawaa ta'ee ture jechuudha. Waliigaltee kana hordofuudhaan kan nagaan mootummaa shawaa kan Minilikii fi mootummaan xaaliyaanii ergamni xaaliyaanii kan Eritrea bulchuu sababa waliigaltee kanaatiin waliigalanii turanii. As mentioned above, the first official contact between Nugus of Shawaan and the Italy goes back to 1876 with the coming of the Antonio mission jedha. Kana jechuun akkuma armaan olitti ibsamee turetti walqunnamtiin ofiisaa jalqaba Nugus Minilik Shawaa fi akkasuma xaaliyaan gidduutti bara 1876 waliigaltee dhufe san irratti ergama Antonoorii waliin taa'amee kan waliigalame jechuudha. In 1879 an Italian shipping company called Oromottin purchased Asab from the local Afaan Sultan jedha. Kana jechuun bara 1879tti dhaabbatni doonii xaaliyaanii iddoon buufata isaa kan namni dhaabbanni kun maqaan isaa Oromottin kan jedhamu maqaa dhaabbatichaati. Asabitti sulxaanota Affaar naannoo san irraa bitee iddoo Asab jedhamu kanatti dhaabbanni doonii kun tajaajilaa ture. In 1882 the Oromottin shipping company transferred Asab to the Italian government jedha. Kana jechuun immoo bara 1882tti dhaabbanni doonii Oromottin kun Asab mootummaa xaaliyaaniitti dabarsee kennee ture jechuudha. Jalqaba ofiitti fayyadamaa ture san booda xaaliyaaniif kenne. While Minilik gave the Italian mission a resting place near Ancover called Lit Marfaya, the Italian assigned an agent to buy firearms for Minilik jedha. Kana jechuun immoo erga mootummaa xaaliyaaniitti waan kana dabarseen kanneen booda Minilik ergamaa xaaliyaanii naannoo Ancover bakka boqonnaadhaa kan Lit Marfaya jedhamu kennee fi ture jechuun Minilikiif iddoo boqonnaa kana xaaliyaanonni Minilik meeshaalee waraanaa akka bitu bakka bu'uudhaan iddoo kanatti ramadamanii jechuu. Kun immoo
otoo lolli adawaadhaa kuni hin dhiyaatin yeroo waliigalteen ta'ee jirutti. This alliance was further strengthened by the Treaty of Commerce and Friendship which was signed between Minilik and the Italian agent jedha. Kana jechuun immoo gamtaan kun yookaan waliigalteen kun daran kan cime waliigaltee daldalaa fi michummaa kan Minilikii fi bakka bu'aa Xaaliyaanii kan Antoneelii gidduutti bara 1883tti mallattaa'een jechuudha. The next treaty between Minilik and the Italians was signed in 1887 jedha. Kana jechuun immoo waliigalteen itti aanee jiru Minilikii fi mootummaa itti aanee jiru gidduutti kan mallattaa'e bara 1887tti. Kana jechuun immoo it was the convention of neutrality in which Minilik agreed to remain neutral in the event of war between Empire Johannes IV and the Italians jedha. Waliigalteen mallattaa'e kunis konvenshiniin giddugaleessaa godhatee ture. Wanni konvenshiniin kun immoo kan Minilik yoo waraanni mootii Yohaannis Afuraffaa fi Xaaliyaan gidduutti uumame giddugaleessa ta'e akka turu waliigalanii mallatteessanii turan jechuudha. Minilik sought to establish friendly relations with Italy to realize his ambition of assuming the Ethiopian imperial throne jedha. Kana jechuun immoo mootummaan Minilik teessoo impaayera Itoophiyaa fudhachuudhaaf hawwii kan qabu ture jechuu bara Yohaannisitti. Hawwii qabu kana dhugoomsuudhaaf immoo Xaaliyaanii waliin hariiroo michoomaa uumuudhaaf yaalaa ture. The Italians wanted to forge strong ties with Minilik to achieve their ambition of colonizing Ethiopia jedha. Ammoo gara Xaaliyaaniitiin Xaaliyaanonni illeen hawwii Itoophiyaa koloneeffachuuf yookaan Itoophiyaa to'annoo isaanii jala qaban galchuudhaaf hawwii kana galmaan gahuudhaaf Minilik waliin hariiroo cimaa uumuu barbaadanii hojjechaa turanii. Nugus Minilik was not in favor of the Italian desire to colonize Ethiopia jedha. Garuu immoo nugusni Minilik kuni fedhii Xaaliyaaniin Itoophiyaa koloneeffachuuf qabdu kana kan deeggaruu miti jechuu. Faayidaa dhuunfaa isaatiif kan isaan walii galee meeshaa waraanaa fayyadamuu fi the Treaty of Wucalee was an extension of the friendship between Minilik and the Italians jedha. Kana jechuun immoo waliigalteen Wucaalee kan dheerina michooma Minilikii fi Xaaliyaan gidduu jiru irratti hundaa'e kuni Article 3 of the Wucalee Treaty delimited the boundary between Italian occupied territory in the Marrakesh region and the rest of Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo waliigalteen Wucaalee keewwata 3 irratti daangaan waraa Xaaliyaanii kan Xaaliyaaniin Eritrea koloneeffattee turte giddu galeessaan waan kana daangeessee naannolee Marrakesh jechuun gara biraatiin Eritrea jechuudha. Marrakesh jechuun akkasuma Itoophiyaatti illee waan daangeessee hafeedha. Wanni kuni the village of Arafali, Sejeniti, Asmara and Adi Yohannes served as boundary line of the Italian possession jedha. Kana jechuun gandoonni akka maqaan isaanii Arafaayilii jedhamuu fi gandoonni maqaan isaa Sejentiitii jedhamuu fi Asmaraa faan akkasuma iddoon Adii jedhamu Yohaannis daangaa Adii qabeenya Xaaliyaaniitiif sarara daangaa ta'uudhaan waan kana itti tajaajilamaa ture jechuu gandoota maqaa dhoofne kana. The territorial question of Empire Minilik to the Italian were
not satisfactory for the Italian colonial dream jedha. Kana jechuun immoo naannoon impaayirri Minilik xaaliyaanotaaf kenne kan shawaa keessa iddoo boqonnaa jennee darbine suni abjuu koloneeffannaa xaaliyaaniif quubsaan turre jechuu yeroo sanitti the Italians began to push beyond the border defined in Article 3 of the Wucaale Treaty jedha. Kana jechuun xaaliyaanonni daangaa waliigaltee Wucaalee keewwata sadaffaa irratti ibsame bira darbee dhiibuu eegalanii turan jechuu. Xaaliyaanonni daangaa kana dhiibuu ittuma fufanii wanni kun isaaniif waan quubsaan ta'iniif moreover jedha immoo kana wannoota amma dubbanne kana maleef the Italian cheated Ras Mukonnin jedha. Xaaliyaanonni Ras Mukonnin gowwoomsuudhaan the cousin of Empire Minilik who went to Rome to get ratification of the whole treaty jedha. Namni gowwoome kan Ras Mukonnin jedhamu kuni ilma obboleessa Minilik kan ta'e yookaan ilma abbeeraa Minilik kan ta'e kan waliigaltee guutuu raggaasisuudhaaf gara Room magaalaa guddittii Xaaliyaan deemee turedha. They persuaded Ras Mukonnin to sign an additional convention on 1 October 1998 jedha. Kana jechuun immoo waraanni Ras Mukonnin walgahii dabalataa onkololeessa 1 bara 1998tti akka mallatteessu amansiisan jechuudha. Iddoo kanatti yeroo nootii kana qopheessu waan hin dogoggoreef October 1989 dha jechuudha. Bara 1989 wanni kun bakka kana sirreeffadhaadha. Moreover jedhamoo wantoota kanneen maleedhaas this was aimed at advancing further towards the Marab River under the cover of delimiting the boundary based on effective occupation jedha. Kana jechuun wanni isaan Ras Mukonnin gowwoomsan kunis haguuggiin daangaa dhuunfachuu bu'a qabeessa ta'e irratti kan hundaa'u waan kana daangeessuu jalatti gara laga Marab-Millaash daran tarkaanfachuuf kan kaayyeeffate ture jechuudha. Indeed, against the protest of Minilik jedha. Kana jechuun immoo gara xumuraatti yookiin dhugumaatti immoo xumurri isaa mormiin Minilik mormuudhaan xaaliyaanonni naannoo Marab-Millaash region as far as the Marab River and on January 1, 1893 the Italians declared the creation of the colony of Eritrea jedha. Wanni kuni Minilik mormii xaaliyaanonni naannoo Marab-Millaash guutuu hanga Marabitti dhuunfatanii qaban kana gurraandhala yookaan ji'a Janawaarii guyyaa tokko 1890 xaaliyaanonni kolonii isaanii jala Eritrea uumuudhaan labsan jechuu. Eritraan the birth of Eritrea jedhee mata dureen barannoo keenyaarraa kan moggaafame kanarraa bara 1890tti kan hundoofte kolonii xaaliyaanii jalatti jechuudha. Mata duree itti aanu lesson 8 yookiin 3.6 power struggle among ruling elites 1906 up to 1935 kan jedhuun hamma walitti deebinu nagaan tura. Beeksisa oduu gammachiisa chaanaaliin jaalallee entertainmentii barattoota Oromoodhaaf afaan isaaniitiin barachuudhaan barumsa isaaniitiin addunyaatti akka qixxaataniif carraaqqii godhaa turuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana immoo sagantaa dabalataa sagantaa barumsaatti aansuun sagantaan gaaffii fi deebii eegaluudhaaf deema. Qophiilee barbaachisootaan hunda xumurree isin eegaati jirra. Namni gaafii gaafatame deebise badhaasa kaardii birrii 100 kan argatu yommuu ta'u, gosoonni gaafii kanneen akka afoolaa, seenaa yookiin history, haala yeroo fi ji'oogiraafii akkasumas
aadaa fi falaasama kan qabu yommuu ta'u, onkololeessa 20 eegalee galgala keessaa sa'a 12 yeroo hunda gaafii gaafachuudhaan namoonni deebisuudhaaf yaaddan lakkoofsa bilbilaa keessanii fi waan deebii jettanii yaaddan karaa koomentiitiin nuuf barreessuudhaan itti gammadaa isiniin jenna. Carraa gaarii Jaalallee Entertainment waliin gara fuula duraatti.